Yoo yaa shamaa kam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatinaa. Odeeffannoo haaraa maqaa tajaajila waldaa kiristaanaatiin yookaan maqaa amantoota warra wangeelaa da'eeffatanii hataa jiran ilaalchisee odeeffannoo haaraa beesin dhaqqabsiisna. Dhaabbati Exodus Real Estate jedhamu gara waggaa 2 dura paastariin beekamaan tokko mana jireenyaa kutaa ciisichaa 3 qabuuf birrii miiliyoona 1.5 hordoftoota amantii Pirotestaantiif hundeeffame jechuudhaan maallaqa walitti qabee ture. Qusannoo jalqabaatiif birrii 175 walitti qabee garuu akka odeeffannoon galmeessota irraa argadheetti ragaan galmee irratti birrii 150 akka kennaatti kan kenne yoo ta'u, kitaaba qusannaa irratti garuu qarshii 25,000 qofaatu barreeffamaa jira. Yoo burjaaja'ee gaafatamee bifa deeggarsa waliin hojjenna jedhuun deebiin naaf kenname namni jedhus ni jira. Amma immoo namoonni 4,000 ol galmaa'anii jiru jechuun madda koo keessaa tokko abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa abbaa hoteelaa ta'uun maaliif daldala kana hin jalqabne jedhamee yoo gaafatamu yoo hin barbaanne qarshii siifan deebisa jedha. Dhiyeenya kanas televezyiinii amantaa banuun isaa ni beekama. Waan nama ajaa'ibu yeroo manni lafa irratti ijaaramee hin jirretti ergamtoota beekamoo waamee ergamtoota faarfattootaaf tajaajiltoota beekamoo waamee akka beeksisaaf ta'aniif furtuu manaa kennaafi. Tooftaa qabeenyaa lafa kana irratti muuxannoo horatee jira. Ergamaan biraa akkas dhugaa jechaa jiru tokkos Real Estate galmaa'uuf birrii 100,000 fiduu qabaa jechuudhaan itti dabaluunis piroojeektii Addis Ababaa hin jalqabne amma gara hawaasaatti deemanii qilleensa irratti namoota waraabaa jiru jedhan. Ergaan inni guddaan namoonni akka hin gowwoomfamneef wanti dhugaa saaxilamuu qaba. Abbaa qabeenyaa sanaa quunnamuuf irra deddeebiin yaaliin godhames hin milkoofne jedha. Abbaan qabeenyaa yookaan tajaajilaan yookaan ergamaa namni ofiin jedhu kun ergamaa Maatiyos Yaaqoobiin kan hundeeffame Exodus Real Estate yoo ta'u, dhaabbata namoota galii gadi aanaa fi giddugaleessa qabaniif mana jireenyaa gatii madaalawaadhaan gurguruuf hundeeffamedha jechuun Christian Tube akka gabaasetti. Akkasumas jarmiiwwan hojiiwwan hawaasaa fayyidan irratti hirmaachuun itti gaafatamummaa hawaasaa isaa bahaa jira jedha. Dhaabbanni guddaan kun bakki ijaarsaa fudhatee kan booraa adoolessa 24 2015 bakka qondaalonni mootummaa abbootiin amantaaf namoonni beekamoo argamanitti kaa'amee jira. Dhaabbatichi lafa kana erga falmatee irra deebi'ee mana murtiitti murteessee ji'a tokko illee hin guunne. Dhaabbanni ji'oota muraasa qofaa dhagaa booraa kaa'aa ture. Akkasumas dhaabbati himannaa abbummaa isaa mana murtiitti falmuuf ji'a tokko illee hin guunne odeeffannoo ragaa hin qabne dhaga'ee akka hannaatti gabaasuun isaa guutummaatti fudhatama hin qabu. Kanaafuu Exodus Real Estate bitoota mallatteessee kan kana gabaasee Christian Tube'dha. Bakakkaa waldaa kiristaanaa gube. Waldaan kiristaanaa bakakkaa waldaa kiristaanaa gube. Waldaan kiristaanaa saala wal fakkaataa kabajaa turte tokko Ameerikaa Booston keessatti bakakkaa samii irraa gad bu'een rukutamee guutummaatti gubate. Waldaan The First Congregational Church of Spencer jedhamu jimaata darbe ibidda saffisaan socho'een kan barbadaa'e yoo ta'u, mana kiristaanaa kun hawaasa LGBTQ karaa miidiyaa beeksisuu fi kabajuu keessatti seexana leellisuun beekamti. Namoonni ilaalan hedduun dhimma Soodoomii fi Gomoraa ta'uu isaa kan amanan yoo ta'u, samii irraa bakakkaan rukutamee guutummaan guutuutti gubate. Kan nama ajaa'ibu waldaa kana malee manni biraa homaa hin gubanne. Seexana ifachuun seeraan nama gaafachiisaa laata? Profeesar Andrew Dilbaansoo Columbia University'tti kitaaba isaa The Days of Satan jedhu keessatti bofichi yookaan seexanichi guyyoomsituu hin turre garuu kan beekumsa kennudha. Inni madda hubannaa naamusa sammuu namaati. Inni uumama arjoomaa dukkana waaqayyoo abbaa irree nama irra kaa'ame irraa kan bilisoomsedha kan jedhu barreesse. Kombolee bulee yeroo ammaa kana immoo gareen seexana waaqeffatu kaa'aa akka jiru argaa jirra. Akka isaan jedhanittis seexanni hamaa otoo hin taane garraamii fi gara laafessadha.
garuu warra amantaa biraatu maqaa isaa balleessaa jedhu. Gareen kun amma ijaaramee mul'inatti waaqeffannaa isaa itti fufee jira. Kana itti fufee immoo seeraan galmaa'u akka ta'e ni hubatama. Isa booda immoo dhaabbati kamiyyuu seexanaan akka maqaa hin balleessine yookaan maqaa akka hin xureessineef mirgi amantii isaanii akka eegamuuf gaaffiin itti fufuu kaasuu danda'u. Kun ta'ee jennaan egaa waldaan kiristaanaa keessatti seexanaan abbaa sobaa yookaan lubbuu ajjeesaa jechuun yookaan immoo maqaa Yesuusiin ifatami jechuun seeraan nama gaafachiisa gara jedhutti ce'ama jechuudha. Kana taanaan baroota dhufanitti ari'atamni kiristaanota irra ga'uu danda'u gama kanaan ta'uu akka danda'u haleellattanii yaaduun ni barbaachisa. Yesuus itti fufee inni jibbii isaan iddoo qullaa xureessu sun iddoo isaaf hin malle dhaabbachuu isaa yommuu argitan namni kana dubbisuu haa hubatu jedha. Maarqos 13:14. Magaalaa Hawaasaatti ammas shamarran ganna 14 butamte. Magaalaa Hawaasaa mana barumsaa Gudumaalee jedhamutti barattuu kutaa 8ffaa kan taate shamarree Meelaat Mahammad guyyaa butamuu maatiin ishee dubbatanii jiru. Maatiin shamarree kanaa kan ta'an aadde Minyoota Shomaa mucayyoon kun obboleettii abbaa warraa isaanii akka taatee fi isaanumti barsiisaa akka turan himu. Maatiin dhimmicha poolisii quba qabsiisuu fi qoratamaa akka jirus himanii jiru. Butiin kuni shamarree ganna 14 kanarratti kan raawwatame wiixata guyyaa yeroo isheen mana barumsaatii gara manaatti galaa turte akka ta'e himani. Meelaat mana barumsaa irraa gara safara jiraannoo Monopool jedhamutti dhufaa turte. Mana ga'uuf fageenyi xiqqoon yeroo hafutti konkolaataa Daamaas jedhaman lamaan ukkaamsanii kan fudhatan jedhani. Yeroo ukkaamsanii fudhatan sanatti iyyaa waan turteef namootni naannoo sana turan harkaa buusuuf yaalii godhanillee konkolaattonni kunneen saffisa guddaan fiigaa waan turaniif harkaa buusuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Namootni naannoo yaalii godhaniiru dhagaadhaan harkaa buusuuf yaalaniiru konkolaataa isaa daawwitii isaa fuulduraayyuu cabsaniiru. Jarri saffisa guddaadhaan oofanii miliqanii garuu gabatee konkolaattota lamaaniitu uummanni bakkicha ture nuuf qabeeraa jedhani. Durbii Meelaat ta'uu kan himtu Tigist Bisraat Harmee dubartii butamtee jedhamtee waggaa 3 dura erga boqotanii maatii ishee waliin akka jiraataa jirtu himti. Tigist magaalaa Hawaasaa keessatti mana nyaataa xiqqoo qabdi. Yeroo qulqulleessuu yookaan eenyummaa namoota butan namoota na bira nyaata sooratanidha. Halkan guutuu barbaachaan ture manattuu hin galle jechuun dubbatte. Tigist nama butee jedhamee akka beektuu fi nama butiin shakkame kanaa bakka mana nyaataatti amala addaa akka irratti hin agarree dubbatti. Durbiin biraa Meelaat Daalkaachoo Bisraat kana dura namni isheen na rakkisa jettee dubbattee akka hin jirree dubbattee turte. Maatiin ishees ni dubbatu. Nuyi bitaa nutti galeeraa nama eeruu nama nuu kennu dhabnee jechuun maatiin imimmaan buusaa dubbatanii jiru. Akka isheen jettutti Meelaat fudhamuu ishee dura dubartiin ishee waliin barattuu fi fira nama biraa butiin shakkame taatee jedhamtee Meelaat dubbiste. Ishees mana ishee deemnee hin arganne baqataniiru jette. Buttaa shamarree kanaa irratti raawwatee poolisiitti beeksuun kan dubbatan aadde Minyoot nama buttaa kanaan shakkan mana maatii isaalleen akka barbaadanii fi maatiin isaas manicha cufanii deemuu dubbatanii. Yeroo ammaa kanas qaamoleen nageenyaa waliin ta'uun barbaacharra jiraachuu eeranii jiru. Ta'us buttaan aadaa boodatti hafaatee magaalaa Hawaasaa keessatti aadeffamaa waan deemeef daa'imman guddisuuf yaaddootaa akka jiru aadde Minyoot dubbatanii jiru. Dubartii umuriin ishee hin geenye irratti buttaan raawwatamee osuma umuriin ishee ga'es buttaan fedhii malee aadaa boodatti hafaadhaa magaalaa Hawaasaa kanatti amma ijoollee guddisuun yaaddoo ta'eeraa jedhanii jiru. Daa'imman obbolaa ishee xixiqqaa har'a humnaan mana barumsaatti ergine sababa qorumsa qabaniif malee tole jedhanii nuuf hin deeman ture jetti. Humnaan dhiibnee mana barumsaatti ergine sodaa guddaa keessatti uumee jedhani. Shamarree Meelaat Mahammad barumsa fooyyaa akka barattuuf jecha bakka dhalootaa Gujii Waadaraa irraa gara magaalaa Hawaasaatti akka fidanis himu aadde Minyoot.
magaalaa hawaasaatti aadaan dubartoota dirqiisanii butuu kun amaleeffamaa jiraachuun maqaa gaarii magaalattii kan balleessaa jiruu fi maatii ijoollee dubartootaa qabaniifis yaaddoo guddaa ta'aa waan jiruuf qaamni dhimmi ilaallatu maatatti kennuu qabas jedhani. Ji'a darbee kana keessa magaaluma kanatti hojjettuu baankii kan taate shamarree Tsaggaa Balaachoo jedhamtu butamuun torbee lamaan booda hordoffii qaamolee nageenyaan taasisaniin harka warra buteetii gadhiifamuun ishee ni yaadatama. Dhimma buttaa barattuu Meelaat Muhammadii fi akka buttaa magaalattiitti dabalaa dhufe irratti gaafachuuf qajeelcha poolisii magaalaa Hawaasaa fi poolisii naannoo Sidaamaa irraa deddeebiin yaaliin bilbilaan BBC'n taasisee hin milkoofne. Seera Itoophiyaa jalatti butii raawwachuun